Ashama harka fuudhee ilmaan Oromoo hunda keessanuu bakka jirtan kan biyya keessa kan biyya alaa jirtan hunduma keessaniifuu nageenyi Rabbii isiniif haa ta'u jecha. Akkam jirtu isinii har'a waan tokko nurraa dubbachuuf deema. Innis maali yoo jenne warroota obboleewwan keenya mana hidhaa Suudii keessatti akkanatti dararamaa jiran kanaafi baay'ee nama gaddisiisa. Ani garuu kan komadhu mootummaa Suudii osoo hin ta'in mootummaa Itoophiyaati. Maaliif jennaan lammii ofii osoo akkanatti argu kun miidiyaa sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa jira suuraan isaanii achi keessatti namoota kan du'ellee achuma keessa waliin ciisaa. Akkanatti daa'imman gurguddaa xixiqqaa kan waggaa meeqaa achi keessatti hidhamanii jiranidha. Akkuma kaleessa obboleettii keenya tokko OMN irratti dubbatee turte Faatumaa jedhamti natti fakkaata. Warroonni amma galaa jiru warruma amma hidhamee warri waggaa 2 waggaa 3 waggaa 1 waliitu achi keessatti hidhamee jiru warra amma yeroo ammaa kana keessa qabame kan galaa jiru kan jecha turte baay'ee nama gaddisiisa. Ani kan lammii mootummaanuu kan lammii ofii dhiise mootummaan biyya alaa hagam akka namaaf rifatu isin beektanii. Ana garuu baay'ee na gaddisiisa. Uffanni irraa dhumate beestaalee uffatu jechuudha. Waanuma argaa jirtan kana akkuma suura irratti argaa jirtan kana kunoo hin argitu. Baay'ee nama gaddisiisa. Waan kan komadhu mootummaa biyya keenyaati malee mootummaa Itoophiyaati malee mootummaa biyya Suudiitii miti jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya warroonni akka gaarii jirtan warroonni akka gaariitti bakka gaarii bakka haala isinii mijaa'ee warroonni immoo ijoolleen biyya arabaa keessa kan dalagachaa jirtanillee maallaqaan illee ta'ee warroonni immoo sooshaal miidiyaa kanarratti akka sagalee uummata kanaa ta'u abdiin qaba. Inni isiniin jedha adaraa Rabbii sagalee ta'aa fi uummata kanaa achi keessaa kan lubbuudhaan jiran salaa kan taree kan lubbuudhaan jiran isaanumaafuu sagalee ta'aati achi keessaa baasaa isiniin jedha. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Uffanni irraa dhumatee amata meeqa achi keessatti kun akkanatti dararamaa hanuma argaa jirru kana uffanni dhabamee beestaala uffatanii ciisan jechuudha. Lafa balaataa kanaa gubbaarra jechuudha. Hagam namatti tolee lafa qorraa kanarra ciisanii nuti uffata yoo uffanne qorra dadhabne jechuudha. Bakka ciisnutu iyyuu bidda libsi uffanne iyyuu qorri baay'ee nutti hammaatee jira jechuudha. Warroonni kun immoo akkanatti lafa balaatarra ciisanii beestaala uffachuun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ani mootummaan maaliif akka uummata kana achi keessatti ilaalaa jiruufis baay'ee na gaddisiisa. Garuu isin akka sagalee taataniif uummata kana akka sagalee taatanii akka achi keessaa baaftan abdiin qaba. Keessayyuu daa'imman jiranii dubartiin ulfaa achi keessatti lubbuun ishii taraa jirti jedhu kun argaa jirra. Suuraan isaanii deemaa jira. Kanaaf mee hundumti keessanuu tokko ta'aa Oromoo bakka namni bakka gaarii jirtan sagalee ta'aa fi uummata kanaanii anarra hin geenye jettanii irratti ilaalina. Boru hundi keenya sanuma jechuudha. Har'aa biyya gaarii keessa jira jenne wanta jennuu qabnu jechuudha. Boru suusi qabu akkasiiti. Akkasuma ta'uu rakkoon akkasii isaan irra ga'e kun nurrallee ga'uu danda'a. Kanaaf ani gara kiyyaani uummata kanaa sagalee ta'a wanta isaanii barbaachisu gargaaraa isiniin jedha bira dhaabbadha. Warroonni immoo aga duraaniyyuu sagalee ta'aa fi turtanis warroonni baay'ee suuraa isaanii kanallee poostii gochaa turtanis guddaa galatooma. Ammallee ifattanii dhiisinaati akkasumatti sagalee ta'aa fi akkasumatti itti fufaa isiniin jedha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waan mootummaan Itoophiyaa waan akkanatti irratti ilaaluuf hin beeku ani. Waanuma baay'ee namatti dhaga'amudha. Hundumti keessanuu jechuudha. Xiqqaa ta'e guddaa ta'e waan baay'ee isinitti dhaga'amudha jechuudha. Kuni obboleessa keenya obboleettii keenya kan achi keessatti rakkachaa jiru. Daa'immanis ilmoodhuma teenya. Kanaaf mee isin sagalee ta'aa fi isiniin jedha. Baay'ee waanuma dubbadhu yoo baay'ee nama laalchise jechuudha. Isa kana laalee yoo hin jedhu waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waan baay'ee nama sookanneessudha jechuudha. Takkaayyuu waan akkanaa kana waan hin taanetu ta'aa jira jechuudha. Nuyyuu kun amma kan suuraan asirratti deemaa jiru kun muraasa hundi akkasitti bahee kan immoo naannoo neetwoorkumtuu yoo hojjetee fi kan
isa kanaayyuu telefoonumayyuu qabaatee telefoonuma gaarii tokkoonuyyuu suuraa kana kaasee yookaan viidiyoo waraabee kan poostii godhu kan baay'ee rakkachaa jiru kan bakka akkasiisanuyyuu hin qaqqabne kan bakka neetwoorkiin isaaniif hin geenyeyyuu hedduutu jira jechuudha. Ishiin tuni xiqqishuudha tuni amma fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti tana amma bakka buusanii daddabarsaa jiran malee kan sirumaa carraa kanaayyuu argatanii jechuudha. Carruma kanaayyuu argatanii kan sirumaa suuraan isaanii boos hin taanetu jira jechuudha. Kan rakkatanii akkanumatti bakkatti akkasumatti jiraatan jechuudha. Mana hidhaa tuudiitu bakka takka kanaa miti amma kan uummanni kan hidhamee jiru jechuudha. Kanaaf uummata keessaniif yaa Oromoo bakka jirtanitti sagalee ta'aa fi uummata keessaniif bira dhaabbadhaan isiniin jedha, gargaaraan isiniin jedha. Maal goona raga rabbiin nu dabarsutti akkanuma goona akkanumatti nama bu'anii isaanii abbaan isaanii maal godha wanti godha waan tokko hin jiru. Rabbumallee du'aayi rabbiin olii kadhadha. Kan immoo rabbiin caalu hin jiru. Akka hundi keessanuu yoo rabbiin kadhadhaa fi akka rabbiin immoo achi keessaa daddafaan furmaata wayii buusuuf rabbuma kadhadhaa hundumaa isaaniitiif isiniin jedha. Ani gara kiyyaan garuu baay'ee gadda baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Gadda guddaa natti dhaga'ame. Haa ta'u waan dubbadhuu fi sirma waanuma jedhuu yoo na wallaalchise jechuudha. Yoo suuraa san laalanii jedhan jechuudha. Suuraa kana arganii yoo jedhani waan baay'ee namatti hin tolledha jechuudha. Yoo ilmi namaa akkanatti achi keessatti lubbuun isaa baatee reeffa sanirra ciisaa achumatti isaan feestaala uffatanii yaa Rabbi osoo biyya qabanuu akka nama biyya hin qabne ta'anii achi keessatti namni biyya hin qabne hin jiru. Namni hunduu biyya qaba. Xiqqaattullee yarattullee biyya qaban. Garuu akka waan biyya hin qabneetitti akkasitti achi keessatti ammas dararamuun isaanii waan baay'ee nama gaddisiisudha. Mootummaan immoo waaniif akkasitti irratti ilaalee waan akkasiif garaatti jabaatillee ani hin beeku. Innillee ilma Oromooti garuu yaa Rabbi maaliif akka lammii ofiitti garaa jabaate baay'ee tokko na gaddisiisa. Kanaaf ammallee mootummaan keenyallee jabaatee uummannis waan gargaaramuu qabuun gargaaree akka sagalee ta'ee fi achi keessaa uummata ofiisan gara biyya ofiititti galfatu abdiin qaba. Isinillee rabbumaan kadhadhaa, rabbii walii kadhaa. Waan rabbuma hunda kan caalu rabbiidha. Kan rabbiin caalu hin jiru. Kanaaf isiniin jedha har'a sirumaa yoo na dubbadha dheetuma bahee kaleessa suuraa isaanii ilaalee qalbiin tun akka wayina taate bakka waanuma dubbadhu yoo sirumaa na wallaale jechuudha. Bakka baay'ee gaddinatti dhaga'ame akkasitti feestaala uffatanii nuti uffataa yoo uffanne uffata dirribii irra naga uffatarra ofirratti uffachaa jirra. Isaan uffanne irraa dhumatte feestaala uffatanii ciisu jechuudha. Lafa balaataa kana gubbaarra jechuudha. Kanaaf mee jajjabaadhaan isiniin jedha. Har'a viidiyoon kiyya kana fakkaata. Warroonni yaada qabdan koomentii jalatti yaada keessan naaf barreessaa. Viidiyoo biraatiin walitti deebina booda irratti viidiyoo keessan koomentii irratti yaada keessan hundumaa viidiyoo biraatiin qabadhee isiniif dhiyaadha. Adaraa isiniin jedhaan inni tokko adaraadha isa kana rabbuma waliif kadhaa rabbuma kan rabbiin caalu hin jiru rabbuma walii kadhaa akkuma rabbiin achi keessaa nuuf baasu jechuudha. Kama hafe jechuudha kan tare silaa taree wanti godhan hin jiru kama hafeeyyuu jechuudha. Kanaaf naganaa ta'a viidiyoo kiyya kana immoo yoo isinitti tole laayikii sheerii sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Warri maatii koo duraan hin taane kottaa maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Har'a asuma irratti hin dhaabaa. Nagaa keessanaaf jiraadhaa. Naganaa ta'a isiniin jaalladhaa. Isiniin jedhaa bakka jirtanitti rabbiin isin waliin haa ta'u.